Ras kana boda ras drone की ऊपर काफने हाईवे की जैसे नु अखना करो वरे करते वहाँ बरा पोस्ट कोतन ब्लॉक सिंगोना बेकर डाई ब्लॉक कोना खरी वरे करते अरबा ने दमातनी ब्लॉक सिंगोना चुक बरा सिंगासने प्लीज वो देतनी अरबा भी वना कना कना फ्राडी सा चुक बरा तकासने शेयर करा अब शुरू होगा देखो करते एक आज जरा मकीना कना लाऊं ना थदुरा कना असी एक गले चुड़ा असी कुनीस कना फकाता कतब भी कब करते नहीं थी Wala, kata ni. Makina kan jadi gubar rai kone. Gubar rai singar saja. Share kora. Gubar tu re. Amma berasin guys ah. Kuna kam. Kuna. Kenapa kata? Share kora. Makin lama tu. Alaga numbulcu. Kau makin ada roti mangkuto dema jane kana. Kata ni ya. Akan fakada. Kan budget ti, makina abba dik jama, costa rafi, apa ni? Backup di, kan apa kati? Share kora. Oh, nama makina di jama aksara kati. Mem chan, makina tame, tenyo, meeting. Hame? Why? Kau tu labas. Jalabe kau tu kasih nas. Ini kau ni. Kenapa kati? Makina jela kana. Jela be chila la chin bet. Share kora. Share. Kile. Akan kopi nak kami jera me. Ya? Arab kan kata gutu orang aje. Ya? Shasha aje. Kata ni mana makina apa kata ni? Akan kopin akan fakat. Akan di mana kopin? Kopi mereka dah. Iya. Aku magar tentang tu Oromon buka asjira. Ganal le namni dufawan jiru, walega jira. Aku mereka kopi aja. Keloton. Amana, kopi kami jit, kopi nak kami.
ماكينة كلها قيامة دابا قلنا جسس وحتالي من ديسا في جوان محمد كجر وانا دابا رت جوني ماكينة طريقة جنة في بابني خراج من حكم ميديا بياتنا تشين من غلطهم أكم دابا ميديا كوبي ثاني مكم كوبي لكم كوبي أجايب هيا أما كمكان جنة تاجلي وقتنا starving to justice. We are standing in solidarity of our heroes back home who are on day 29 of hunger strike. أيه And we're not gonna yield, we're not gonna stop, we're not gonna give up until this day will break. غلطهم Kami adon, imbaria, bari udemera, uyang makabari buku tisaji uno. غلطهم إن شاء الله غلطهم هاي شير كرة شير كرة تفوفا كراكن ماكينة إيجا جرا تكتكا كم قلت نخلتي ماكينة نبات ديكدما ماكينة ديكدما جرا كراكو بجرا كنا لا بكاتني شير كودا سينا حجابا كنا لا كنا بكاتني مكينان كان بوسوران كمانيس جتي مكينان بوسورا كابدو ديدما كان كمانيس ديدما براتي ما فتمن بيكو أكيد ديما جرا كوت تمرين إذا كل لاو كبايون من الجن. إيه دبل درودك ما كم ديما جر كابين أكيد كوبين كله أرجع جرتا ماكينة لايني قلة هاشتاج فري بيستاذي فوق جسس كجدي أيه بيا تبي بتجيله تكنتان كوني أيه من مجالا نبنا كان بكوندا بيه بكوندا تكنا بواجر كوني كجاري أيه كران كنا نكبنا يجرا كنا ونقول كم أبغى كم نجوت كنا جرا يروهم دا أدان يجتون كلا جماعة تيو كم جست فواج علينا justice for Hachalo yeroo hundumaa dura bu'oota keenya kan biyya rakkatanii eegatanii beela'anii saba Oromootiif jecha dararaan guddaa irra ga'u isaaniif jecha biyya akka baanee as jirra. Egaa hidhaa istikiinii irraa waan jirruufi baanee yeroo akka gaariitti ba'uun dandeenyu garuu makiinaan baay'eetu jirra. Guyyaan kun ni yaadatama yoo waanti jedhee. Gartani شير كرة سينا شير كنا ما جلك بيدا خوني إغلا جرا كنا باني بوف ديم نتوك بودا شير كرة قال تمت
شير كورا كوني شابو ميديا أستراليا دبرة جرا شابو ميديا أستراليا شير كورا Sagantaan jalqabaa jira ba'umaan nu hafe hanga sanitti share godha. Aku makan tengah nanti ono sih makinan akan apa kan? Kata ni makinan dila kan itu, anu tamma. Akan jira makinan kan nanti move DMT. Makinan ab digdama kan tahu kani karte kuni asma kan akam kopi no kami fakati menanti mah gamadani akam sino kopi nak fakat kopi ngerti ali gadin sigari dah pokok khas dari dah kopi yang kena gari dah gari kopone jirra degar sa al-Sauda kena tamat aja dan ini kata Jawar Muhammad Hamza Borana bakar agar tahap degar sa tahu dafu yani jirra itu galatan mana hidak esok kita ramai cek sudah aye itu sih Ramadan dan ini sana juga kita dapat ni jelajah sudah fin pada dia sudah kele COVID-19 ini undang ke sudahnya aku ada dapat di pada dia makinan bane jolle aise distano jolle mana barusan di sini makanya kita ada belajarnya galotama tio galotama pokol khas wanti nu guyyaa agarsiisaa jirru kun sagalee ummata keenya ukkaamamee sagalee ummata keenya mana hidhaatitti jawaarii waliin galtu jawaarii waliin sagalee ummata oromoo mana hidhaatii baasuuf akkuma jawaari sooma guyyaa 29 isaa hadha gara 30 deema akkuma jawaari qabsoo ummata oromootiif sagalee ummata oromootiif ta'u ummata kiyya bilisoomsa ummata kiyya kubbifamummaa keessaa baasee ka'een nullee jawaar cinaa dhaabannee akkuma kalee jawaarii wajjiin COVID-19 odoon hin daangesne lubbuu keenya jawaarii jennee kennine hadha amma dandeenyuun sagalee ummata keenyaa kan biyyatti uumaa jiru kan hidhatti jiru sagalee ummata keenyaa taanannee mootummaa bilchiginnaa badhaadeffachuuf karaa irra yaanee karaa odoo seera Awustiraaliyaa odoo nun daangessin sodaa tokko malee yaanee mirga ummata keenyaatiif amma ta'e xiyya dabarsaa jiru. Galatoomi akkana fakkaata fulaan adeero akkam jirtan nagumaami keenyami amma asii kaanee haawee irra baanee maal godhame amma gara nun deemtu beeka
Yaha kaakaan hundee manii natti hin himne. Ayyee. Ammoo haala gaariirra jirra. Ayyee. Odoo amma namuu qophaa'ee wal duuka sokkoonu. Sa'a boodaasitti gartee wanna Qophii biraa jira ammas. tiraafikiin illee nutti wannaa jira. Dhugaa. Qophii biraatu illee jira. Ayyee. Odoo nuyi sokkootanii baay'ee gaarii. Galatuma ni itu suka mana suka naaf xiqqoo naaf. Yeroo akkam nagaa miti akkam yoo nagamaa miti. Ayyee. Gobbaraan isin galchite xiqqoo ammayii. Inshallah uno makinaan amma makinaa abbaa jedhanii taphoosora qabdu. Taphoosora qabaan illee ni jirti. Halloo. Jirtaa jirtu. Come around. Katta amma kuni gubbarraayee makinaan duraa sanii vaanii guddaa sanii asii kaatee akkuma agartan kanatti guddina walirraa gubbarra akkuma agartan kana akkana fakkaata gubbarraayee kuni katabbii qabdi wanti gubbarraayis kun ala kana godhine ano ala kan deema Desa sana. Egaa jirra egaa nama sagantaan jalqabee jira laakiin egaa jirra kanarra asii kaanee amma gana haawaa irra ba'uu deemna sabbo miidiyaa laayik sheer godhaatiti wana kana akka addunyaa kana facaasaa isin jenna kun yeroo duraati Melbourne Austraaliyaa keessatti kan ta'e kanaafuu buleen keenya warri Austraaliyaa fi addunyaa kana qofa jettan sheer godhaa. Una cara fakkaata sagantaan makiinaan dura vaanii guddaa kana makiinaa 20 motora qabdu saniin deemna jechuudha ammaaf Firway ko dapat ko deh. Firway ko ba? Dapat ko lagi dah. Dan mana pun jangan. Kasi ano? Itu ini jangan ko dah. Itu apa sebab itu? Ano? Nanti mau telepon dulu. Ako dura dia isani kani. Nanti mati. Sini mah. Makanya kan akan susun mana TV, akan susun. Amma sa chok amna. Amal mana ba namu? Aye. Umar. Umar. Umar amma sa chok. Umar tu sa dia mta sitar ka bataw presentation. When you freeway, the way actually stop like this. Yeah. And then you stop all of them along the side. Yeah. And then I'll go in the car kita. Okay. Then go in the car kita. James this. Okay. So now for them that. Yeah, just the car. Which one? Just the car. Oh, okay. I'm gonna go around anyway. I'm gonna stop. Yeah. Okay. Give me sign. Yep. Di mana ama? Apa nami? Kuna makina kana dura? Kot. Akam kopin akam. Orang share kau dah jambu.
Amma na dalagaan ta'e amma. Jodem. Kanaka. Sagantaan jalqabee jira. Yaa sagantaan eegalee jira ammaan sana deemaa jirra nu waliin tura isiniin jecha haalaan bareedaadha waan hedduu qopheessinee jirra hanga dhumatti yoo nu waliin turtan waan gaarii asirraa barattan waan gaarii asirraa argattan akkasumatti illee gartee Oromoo Milboorni keessa jirtu maal akka godhu jirtu akka rafutti hin jirre ciciisaa jiru godhaa jirra hanga nuuf danda'amu hayyoota keenya bira dhaabbachuudhaaf gartee warreen mana hidhaa keessatti dararamaa jiru bira dhaabbachuun dirqama keenya bakkuma jirtanii Oromoon bira dhaabbadhaa isiniin jenna hawaasni Milboornitis waan ajaa'ibaa qopheessee jira xiqqaattus guddattus saba fi bira dhaabbachuun gartee waan guddaadha nu waliin tura hanga dhumatti qophii teenyaa hanga dhumatti akka daawwatan asumaanu namoota hedduu bira akka ga'u sheer godhaadha Oromoo bakka jirtanii wal jajjabeessaa kahaadhaa mirga keessan falmadhaa abbaa irree ta'uu qabdanii gartee cunqurfamaan tana booda nurra gahee jira nu waliin tura. Bay. Omar, I'm gonna follow you, yeah? I'm gonna follow you. Sijilan manje. Bay, sebentar sebetulnya. Perakan nih baca tuh kan. Ya. Kira-kira tak betul. Share kora. Kapan lagi? Perakan betul aja. Sudah aja mas. Share kora. Sudah. Egi. Omar, wait for them. Omar. Sagantaan sekali lagi, guys. Sagantaan sekali lagi. Sagantaan eegalee jira akka nu waliin turtan asumaan isin gaafannaa akkuma agartan miilaan bahuu dadhabnullee hiriira makiinaadhaan godhaa jirra waanuma dandeenyuun gartee harakaa kooronaadhaan namoonni hedduu walitti qabamuu hin danda'u saniif jecha makiinaadhaan akkuma Oke, terus. Kemana hotel? Yes, sudah dia mati. Diam. Jangan. That's it. Share kora. Oh iya, ada apa? Amma kan penting kan buat apa itu? Share kora. Makinan di dama kuma agartan kanatti makinan di dama Melbourne Australia keessatti deemaa jira haawwee gurbaa jira.
dem. Sudah. Dem. Saya lagi. Ada freeway. Jump on the freeway. Freeway jam ni. Ya. Sana, terus sana. Yes. Highway ऊपर दिमाग जरा highway और ना पे एक और गमन पे या Mana jadi? Mat. Lagi anak tu bakal boleh. Kerti boleh lah. Kemudian tu kalau separai lighting apa jera? Jadi kan nuka be? akkasuma mee arraan tana hawaasa keenya taa'ee wajjin xiqqisho sinaa subsiisa maqaa isaanii tiifi gartee gahee isaanii akkasumatti illee
maaltu isaan kakaasee gartee asirratti hirmaatan asumarraan eegan. Tole maqaan kiyya Dursaa Haaruun Daawwiti jedhama. Jiraata magaalaa Meelboorni. Nutilleen makiinaa takka keessa waliin qabamnee sagalee teenya karuma dandeenyu dhageessisuudhaaf bakka kanatti argamneeti jirra. Haga gartee koronaa kana restrikshina nurraa kaasanii walitti dhufnee hiriira lafaa bahuu dandeenyutti waanuma dandeenyuun nutilleen gartee qabsaa'ota keenya sagalee taana jennee makiinadhaan sagalee teenya dhageessisuudhaaf asitti argamneeti isaanii wajjin walitti qabamnee shabboo miidiyaa wajjin imala keenya gaggeessaa jirra. Sheer godhaadhaa uummata gartee addunyaa hunda biraa waliin gaadha galatooma. Hayyeegaa akkasumatti illee keessummaa lammaffaa ni qabna. Hin sodaatini haasee waan sitti dhagahamu xiqqillee taatu har'aa ibsumee innis qeerroo fi qarree magaalaa Meelboorni waan ta'eef. Hayyee maqaan kiyyallee nama Sultaan Abdullaahi naan jedhanii anillee jiraatu magaalaa Meelboorniiti. Guyyaa har'aan kanaaf gartee guyyaa har'aan tanaa kan akka asitti argamnee sagalee keenya dhageessifannuuf sababa kan ta'e haala gartee qabsaa'onni keenya hoogganoonni qabsoo Oromoodha. Yeroo ammaan tanaa biyyattii Itoophiyaadhaa san keessatti keessa jiranirra tu gartee akka gartee sagalee isaaniif taanuuf asitti walitti qabamnu nu dirqisiise. Kanaaf gartee namuu bakka jirutti waan isaa danda'ameen sagalee ta'uun qabsoo cinaa dhaabbachuun sagalee gartee hoogganoota keenyaa ta'uun itti fufuu qabaa jenna. Kanuma gaa'ii namuu jabaadha bakka jirtanii. Agas gaa'ii akkuma agartan yaada isaanii ibsatanii jiranii dhugaadha wanti guddoo fi xiqqoon qabdu sagalee uummata keetiif ta'uun nama 2-3 illee yoo ta'e yoo cimina qabaatan gartee yoo ni fi dhugumaan onnatanii gabbahan waan takka godhuu ni danda'anii if duuba deebuun hin jiru. Qabsoon keenya karaa fuula duratti itti fufa malee if duuba hin deebu warreen gartee qabsoo uummata Oromoo irraa abdii muratan yoo jiraatan akka abdii hin muranne maaliif qabsoo waan abdii irraa muratanii miti nu wajjin turaadha asumaan sheer godha addunyaa waliin gaan isiniin jaa akkasumatti illee shabboo miidiyaa wajjin jirra akka shabboo miidiyaa wajjin turtan asumaan kabajaan isin gaafadha nu waliin tura. Uummata eegaa jirra xiqqoo xiqqoo adda wal dhabne gartee cinaanis dubartii hafanii beekaa qabee jiranii kanaafuu xiqqoo nu turas hin jennaan amma deemuu jira ammallee deemuu jira sagantaan deemaa jira makiinaanis dubartii haftee jirti makiinaan cinaanii. Hey! Hey! Dance, mame.